Ministeerri qonnaa paampiiwwan misooma qamadii jallisii bonaaf gargaaran naannoleef deeggarsaan kenne. Paampiiwwan naannoo Oromiyaaf kennaman kan fuudhan hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa naannichaa obbo Dajanee Hirphaa deeggarsi taasifame misooma jallisii qamadii bonaaf qabameef hedduu akka gargaaru himani. Bona kana lafa hektaara miliyoona 2.6 karoorfanneerra. Oomisha soo ilaalle gara miliyoona 106 kuntaala karoorfannee jira. Kanaaf isa kana bishaan lafa jala exhaust goone yookiin immoo sirriitti duguugnee itti fayyadamuudhaaf baay'ee gahee guddaa qaba. Isa kanaan milkoofna jenneetu amannaa. Kana biratti godinaaleen aanaaleen gara paampii 8,000 nuu kenname. Inni kun sirriitti godinaaleef aanaaleedhaaf gadi bu'ee hojiirra oolu. Ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattiitti karoora jallisii qamadii bonaaf kan gargaaran paampiiwwan 1,100 marsaa duraan kennamuu himanii. Paampii 12,617 bitamaa kan jiru akka waliigalaatti kan har'a ibsine kun gara maallaqa miliyoona 503 baasii irratti ta'e. Inni kunis lafa gara hektaara 100,000 deeggaruu kan danda'uuf qonnaan bultoota horsiisee bultoota naannoo 400,000 ta'an deeggaruu kan danda'udha. Gara paampii 1,600 kan ta'u arrabsamee jira. Paampiiwwan misooma jallisii kanneeniif yeroo barbaachisutti suphaa gochuun itti fayyadamuu akka barbaachisus hubachiisaniiru. Paampiiwwan kun immoo suphaa barbaadu. Deeggarsa teeknikaa barbaadu. Isa kanas immoo utuu biraan nafiin warra hanqina bishaanii qaban bira akka ga'an hanqina roobaatiin oomishni isaanii jalaa manca'ee bira akka ga'u. Maallaqa paampiiwwan kunneen ittiin bitamaniif deeggarsa kan taasise baankii addunyaa akka ta'e ibsa kennamerraa hubanneerra. Sagantaa walharkaa fuudhinsaa mooraa waajjira ministeera qonnaatti qopheeffame irratti hooggantoonni biiroolee qonnaa naannolee irratti hirmaataniiru. Hojiilee misoomaa kenna tajaajila lammummaatiin hojjetamaa jiran keessaa tokko kan ta'e ijaarsi mana jireenya harka qalleeyyii hedduutti abdii horaa jira. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti manneen jireenyaa harka qalleeyyiif dabarfamanii kennamanis jireenya isaaniitti abdii kan horii ta'u qaama miidhamaa obbo Abarraa Fayisaa fi haati warraa isaanii adde Caaltuu Wayyaa jireenya dabarsan yaadachuun akkas jedhan. Laastikii uffadheeta mandara nama jala ciisa ijoollee tokko qabadheetu. Lafaa nagaasanii mangistiin irraa bulchuu. Waradaalee narraa bulchuu bara nama takattala bara nana ragadhee. Ijoollee wajjin dhaqamee hoggaa maalan godhanii guyyaa natiin natti dukkanaa'e waaqayyo waa tolu mangistii keenya manurraa bulchu. Har'a garuu aduun akka ba'eef himu. Halkan tokkollee yoo ta'e arge aduun na baate hallitti natti litti mangistii bulchee naa gale. Aduutti na baase har'an dhaladhe siin jedhe har'a akka narra dhaladhe tanasa. Haadha daa'imman lama kan taate adde Masarat Rattaas mana jireenyaa dhabuun rakkina keessa turte dubbatti. Bara 2007 qabee baay'ee rakkadhaa daa'ima kootiifuu mana kiraayee kaffaluu miti daabboo bituu dadhabee baay'een tasaqaayya'ee kaanserii nan dhukkubsadhaa dangifiitii nan dhukkubsadhaa. Sharaa jalaan haranii na kaasanii warra bineensa jalaa ijaaranii naa jira. Har'a garuu jireenyi koo abdii horates jetti. Baay'ee dasna'ee bakka hoon jiraachuullee baay'ee daa'imni kiyya bakka bultii baganaa argatee jira. Jireenyuma kiyya anillee yoon du'e daa'imni koo bakka bultii na argateera. Jireenyi koollee otoo hin taane daa'imni koo irbaata bakka bulan bineensi alaa akka nyaanne baay'ee abdiin qabanaa jiraadha baay'ee na galatooma. Aadaa wal gargaarsaa Oromoo kan ta'e Buusaa Gonofaa magaalichatti hojiirra oolchuun humna walootiin rakkoo hawaasaa furuun cinatti misooma magaalaa keenyaa guddisaa jirra kan jedhan immoo bulchituu kutaa magaalaa Buraayyuu adde Safiyaa Useenim. Namni isaa akka bayyanu taasifamaa jira. Nyaata dhugaatiidhaan uffataan wal deeggaraa jira. Mana barumsaa ittiin ijaaraa jirra. Buusaa Gonofaa kanaan mana harka qalleeyyii ittiin ijaaraa jirra. Qulqullinaa fi miidhagina magaalaa keenyaa giriinarii ittiin hojjechaa jirra. Daandii ittiin hojjechaa jirra. Dhimmoota baay'ee piroojeektiiwwan kanaan dura mootummaatu hojjetaan beekamu yeroo ammaa uummanni keenya hojjechaa jira. Misooma mootummaan hojjetuu fi misooma hawaasni keenya hojjetu humna waloo kanaan gaafa walitti finne immoo jijjiiramni guddaan dhiyootti akkaataa ittiin dhufaa jiru. Furtuu manneen jireenyaa harka qalleeyyiif dabarsanii kan kennanii kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu namummaa irratti xiyyeeffatee hojjechuunsa adda isa taasisaa jedhan. Sadarkaa magaalaatti harka qalleeyyiif manoota 400 caala ijaareerra jechuudha. Kanaafuu Buraayyuu irratti baay'ee kan na gammachiise akka karoora isaaniitti
harka qalleeyyiif mana 22 kan ta'u karoora baasanii ijaaraa jiru. Amma kara lakkoofsaan 15 kan ta'u xumuraniiru. Magaalli Shaggar bara baajetaa 2016tti birrii biiliyoona 15 ramaduun hojiilee misoomaa rakkoo hawaasaa furan hojjechaa jiraachuus Dr. Tashoomeen himaniiru. Magaalaa Shaggar hundeessinee fedhii uummata keenyaa kutannoo uummata keenyaa bu'aa qabeessummaa ga'uuf biiliyoona 15 caala ramannee karaa hojiitti seenneerraa jechuudha. Kuni akka magaalaatti yoo ilaalle duraan magaalli kun odoo hundaa'in magaalonni 5 duraan bajata qabachaa kan turan biliyoona 3 hin caalu ture. Jireenya isaanii gaggeessuuf guyyaa guyyaan buna, ixaana yookaan libaanataa fi waan biroo muraasa mooraa mana isaanii fuulduratti gabbaasanii gurguruun jiraatu. Nuus gareen OBN mana isaanii magaalaa Ciroo ganda ifaa misoomaa jiru deemnee haala jiru isaanii ilaalle. Warran nagaa bultanii? Fayyaa bultanii? Nagaa? Fayyaa. Ijoolleen nagaa. Hayyee daawwattoota keenya godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti argamnaa gaa bakki manni amma nuti jirru kunis mana haadha firii yookaan mana boggaalee Nagaashitti argamna. Egaa haati firii kanaan dura osoo manni amma nuti keessa jirru kun hin ijaaraminiif rakkoo bakka jireenyaa dhabuudhaan rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa akka turan. Egaa dirmannaa lammeetiin mana jireenyaa yookaan dahoo jireenyaa hawaasni magaalaa Ciroo yookaan immoo ganda isaanii ijaaree fi yeroo ammaa hojii tajaajila lammummaatiin rakkoon kaleessa keessa turan san irraa furamee egaa manni isaanii ho'ee akka gaariitti jireenya gaarii jiraachaa akka jiranidha. Egaa nulleen ijaanis kan argine isaanis kan nutti himani. Roobni galaanni akkana na keessa yaa'ee qofan dabarse. San keessa ganama cuufannee ta'u gummoo caame ammas immoo gabaa kiyya deemadha. San keessa qabaleen na baase amma mana hundanaa ijaaran hundanaa godhan re'ees kanaan dura naa fidanii re'ee amat baala daabboo hunda daffa'anii naa godhanii naa laalanii tamasgeen jedheen bula manumaa san keessa kanarra takkitti tanarra rafuunu bareeda. Intala tokko malee nama isaan xooru kan hin qabne haati firii miila isaanirraa miidhama akka qaban nutti himan. Garuu immoo guyyaa guyyaan hojjetanii jiraachuu ammaas itti fufanii jiru. Gabaa seenee tananin boqqoolloodhaaf mishingaa gurguraa amma ijibbaannan miila kana ijibbaannanin amma ixaana fi libaanata asitti gurguruu qabe. Guyyaa kana guutu gan amma baheemi sa'a 12 galagalgala. Oo gurguramuu baatu midhaanis argaduun hin bitaa dhabus nin dhiisaa. Galee mana kiyya rafa sala kiyya qaxaxaladhe bakka tamasgeen jedheen ta'a orma soo ibbisaati warra qabaleedha. An dursan keessa na baasan manyitaa tanarraa'u duraan manyitaa takka namnuun taa'u unkaan namni akkana taa'u namni takkaa'u seessisu manni durri narra jigee kunoo asinaa ijaaran mootummaanis haa bulu hunduu biyyis nagaa ta'u fayyaa isin haa kennu jiraadha biddeena isin haa kennu ammallee mangistiin isaa jiraatu. Isinis jiraadha. Obboleessi haadha firii obbo Yemirruu Nagaash isii gaafachuuf dhufanii achitti isaan dubbisne. Aadaan Oromoon dur waliif dirmachuu irratti qabu dhaloota ammaatiin haaromaa jiraachuu dubbatan. Nuuroon ishiin duraan keessa jirtu bishaan keessa deema bakkuma sanatti manni asuma jiraayyuu gun feesaan laalullee ani haqimiin qabu abbaa ijoolleteenis. Waan hongodhu dhabeetan osoo malee manni kun yaasa roobaa kana xaradee ogguun akkanumatti cabbatamne bula ogguunlee dhufee ishii ilaaluani. Rakkoo keessa jirti amma ture immoo ogguun dhufu mana kanallee mangistiin qabaleenis isinis rabbi barakaa ta'afe mana kana irraa ijaarramee keessummaallee bakka obboleessa ishiillee rabbifattu argatte. Amma ijoolleen amma isin dhaloonni ammaa kun nama gargaartanii aadaa Oromootii kun nama dhabe carqiis ta'u uffisanii nyaachisanii Oromoon aadaan biyya keenya gaa duratti ijoollummaatti gara maanguddoorra dhaggeeffanneet bulla. Waan kana gaarummaa kana guddatu barbaannaa Oromoon nuti walgaffoo wal hammatu barbaannaa durumaanuu. Itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Ciroo obbo Jamaal Gosaayee kenna tajaajila lammummaa ganna darbeetiin hojiiwwan hedduun magaalaa isaaniitti hojjetamuu himanii kana boodaas hojii akkasii cimsinee itti fufnaa jaan. Haadha hiyyeeyyii
mana ijaaruufiin magaalaa keenya keessattis gaggeeffamaa jira. Ganna dabarsine keessatti akka bulchiinsa magaalaa jirutti mana 16 kan ijaarree jiru jechuudha. San keessaa inni kunis tokkodha. Isa kana cimsinee dargaggoota keenya gurmeessinee humna hawaasa keenyaa walitti qindeessinee humna waloo keenya cimsinee haadholii keenya mana isaanii haaromsinee fi eebbarraa fudhannaa mootoo joosaniin bara baraan karoorsinee itti deemaa jirra.